dubbadde caafii bishaan tuqe waa hunda kutaa hin balleessine caafii fokkiftutti dubbii fokkiftu firraa naasa'inaati waan gootan gadi buusaa dubbii harargeen nuti akka nu yaa barne ummata jaalalaa jeneraal kiyya dubbii waggaa lama dubbii waggaa lama deemaa jirtu fedheesariyya waa harargee kana maa keessa galchan yaa rabbii kiyyee waggaa tokko guutuu mana kee jirtu waggaa tokko guutuu dubartii biraati wajjin dhuftee mana keetii taphattii takkaa dubbaddeer dhimmaati harargee irra dubbattee bin irra dhufe maaliif kalaqan dubbatti gaafin makana keessan fidin kana waa'ee na dhoodhaa keessan fidin habiibi waa'ee na dhoodhaa keessan fidin yeroo dura kadhate waa'ee na dhoodhaa keessan fidin niitutu yeroo hunda harargee gatti keessa isin harargee isinitti uffadheechaa jiru kanaan dubbataa jira Gadir gaafa deengadda kale moo deengadda waytaa gara laafoon taphatu arsii dhukkee irraa kaase ibsa sittima achi jala ta'a video barbaadde ma video ol si baasa dubbii miti lagsanii mi jeneraal dubbii yaaboo jeneraal kiyya gara naarraa dubbiin achi jirtu jeneraal kiyya biraa miti dubbiin dhimma gosummaati obboleessoo dhimma gosummaati siigalee laalle ati harargee yoo komatte nu ajjeesuu qabna kaa ibsaa yoo akkasii wallahi isin maasa kate barbaach ati maa jettee yaad ay beeku gaa yoo ilmee dirtee fi beekaa keessaan ilmee dirtee fi bisaan waqii kam yoo kuti ilmee takka lindireef ati amma itti argimeen qaba dhufe qoy dhufe Kadir assalaamu alaikum wa alaikum salaam nase akkami Kadiroo kayyo ahlan jirta aboo jiraati manguddummaan dhufe bara aye awana membrano wadi sakati kwaso inadu is general kuna artist kana najaba kayna ya kayna artist la oreya woli mbiya takajirra barken na yera andi gana ashir no video ke ka gafa ifsan gafi si gafa tu waye shamarara fuune ra takawi feta ra nabira chisa bar awana na ki gora undi kesan yo ifsan ayame yo ifsan pa jalala ayame ga sibasa imsaan na yemo ani dari jamma general Kadiri fi ibsa jalala maloro wala banga zamanu lakiri bar ad-dunya tana keessa beeta katola dalagati jettun ille kawangari rahe gamati jettun ille o fede hasabeeta galu dibe ke Kadir kunis gize la lugarani sala fa tokko لا وان بونو واني هي ناس هي انت كو جنرال اللي دبيني سافاريا يوبو دولي تيبني رغاري جنرال لا كركدا اكن من فروبان اما تو كنا فاراس قدير دبينا روامي تدغي فنجي روامي دي رتا تاسوتو وني نمني تدغي ناس تدغي فتي متي لا ملا اكودك كويا اكن برو والله قدير كنا ما خبج والله ربي سا خبج كنا خبجتي لكن تكشو فرصة تجرت ما شاء الله قدر والله لازم لا ونينا نفرد نسيرية تقوم ما رجعت إبسام ميكون أمانتنا يوكان باكي جلاجتا harargeen tokko ajuu biyamma ibsa awwalli ibsa hojii khani naaso yooni fi ibsaan harargeen takka yoo harargeen tokko jeeqo ibsa kuta ibsa kiyya al-qadir rakkina ibsa san okay naase ibsa baatti garaajata harargeen takka jaamiti haajoo jara maanta wala ibsa san itti deebinaati qoran jaamu rakkina ibsa harkisan naafaay maduro yoo jaarisa isaawun harargeen takka kabir harargeen takka mire okay amma warri dhageeffadhu macha deeggartoonni dhageeffadhu gaa laal maseeri yamma dii naasoo jira naasee waan bira mabukkoon nu jira naasee jee jira bar bakhaatijatti jira amma qadir jee jira harargeen takka qonna afaan musaraa dhagoo jira ayyee amma wanni nani hubachuu barbaadu ammaas tokko deeggartoonni isaa akka jiranitti harargeen beenuu carcara malee jechaa jiran taakka kana qabadhu naa taa'in kanaaf ammoo ragaa kaleessa kun asirratti nama 700 naa ragaadha jechuudha nuti harargeen beenuu carcara malee rajuu guddaa irraa xiqqaa hanga xiqqaatti jechuudha. Kaniifuu waa kana ragaa fi si dhibde maaliif? Ani wanni na dhibde ani gaafii qaba Kadiriif
Oi ka general koi me benna ti kamaf jira bar me general koi banna tira. Gaaf galabar gaafii sirraa qaba. Adeemsa deemutti dirqama beektaa. Meeshe. Amma adeemsa kana qabeetu kana qadiroo kana. Ibsaan kun harargee isaati warra jarjariinooti. Afachuu. Amma bari ni Fakkeenya gaafii tokko Kadiiriin ka gaafadhu dhiifama oli Kadiir kiyya. Nu soddallee ati soddaa ittillee hin jabaatanii beektaa. Soddalle chuma dhiisin mala general kiyya amma Harargee fakkeenya harargee yoo jenne harargeessa fakkeenya jarjara haa ta'u dirredhaa haa ta'u hararaa haa ta'u bakka fedhe haa ta'u jechuudha. Gandi tokko harargee keessaa yoo beekame gandi tokko harargee keessaa yoo maqaan dhahame wanni achi keessa si gaddisiisu jira wanni gandi sun qofti maa maqaa dhahamee si jechisiisu hin jira. amma kana gaafatulla Maqaaf jarjar fakkeenya maqaaf jedhamu malee kana miti general kiyya nu obsi tekomeen gaafii si gaafadhee achi booda isi dhageeffadha taa'ee. lagi general kiyya bar wanni kun waan gosummaa jira waan guddaa deemu jira makana keessa na bahi sinjuu jira waan kana waa hedduu jira makana keessa na bahi sorry wanni kun waan oromooti miti waan paablikaati miti makana keessa na bahi sinjuu jira bar duubee kiyya Majeba, ini orang walin kamna. Oh, ini orang mati. Dimma kaya hasun jira bibi. Ya kati berana man dipina nuti mana pato koti. Ibsa, Kadir. Wallahi namni isini ro ibadi mana pato koti. Isin ber nama alu ke dage ba kalu fi gorra do charjar ke sitte dalate charjar ke sauman kam ni der de la labu nase. General ana me sawo joni kam rakko general ke ba nase dage ba Nuti fi harargeen dhugaa walitti himna nuti fi harargeen akka baareentumaatti nuti obboleeyya wanni gargar waan dhimmi keenya gaafa yookaan akka machaa tuulamaatti yookaan laal namni deemeetiin wal galche akka baareentumaatti nuti walitti dachaan wanni kan taa'ee beekuu qabu. laal general kiyya dubbiin laal me general kiyya na dhage dubbiin dhimma gosummaan deemeeti jaarsaa jaartiihu laal siigalee jaarsaa jaartii hunda gosaan adda baasu jiran laal siigalee Saudi Arabiyaa keessatti dhimma kana ammaa tokko qabdaa guyyaa tokko dhageessee beektaa dhageessee nageenyami kanaafin keessaa naa utaalii dubbii tana guutaa ka hojjaarra naa dhufii siiguu jira siigalee dubbiin tun dubbii guddoodha dubbii keessa gaddeemamtee haasawamuu qabdi. Wayyaa Rabbi, wanni godhu wallaa akka faara Rabbi jaati qophii ijoollee irra hin jirru taratara walaa dhageenyu taakka. Lammaffaa ammoo amma haati ibsa amma kan hin dhagee kana takkaffaa ibsaan mataan isaatu harargeedha. Atis hararge anis hararge hundi keenya wal beeyna laakiin ta'eetis harargee keessaa amma dirreedoodha. Dirreedoodha jiitanii yoo nama kaase harargeen boonsaa'u harargeen dirreedoodha. Akkasi gaana seeqi jawu yaa waan bareeda amma nuti sanirran jiru kana seen dirreedooti yaa jecha okay na seen dirreedoo an ilma dirreedooti jecha dirreedoo harargeen beeku harargeen gadaa garagaltu harargee Somaalee ofirraa dhoowwine jaa. Intoo akkasni kanaan kaniin irra duulu jiru obboleessoo dhimma kana gadi jahati laal gadi qabaa laala wanni irraa haasa'u jiruuti dhimma kana dhimma tokkummaa uummata keenyaatiif jaarsaa jaartii meeqa diigan addaan gartee yoo ilmi afran qalloo intala itu if jalaa qabaate if jalaa ariif wallaahi ragaan sii fidaan nama gartee isa nama mucaa afran qalloo ka jaartii wanni Anamma isin keessaa baya waa takka qofa isin hin jedhe isin keessaa baala. general Waa takka ibsaa kiyya naa obsi. Ila wanni beekuu isin qabdan. Awwal marra harargeen gandaawaa jechuu awwal marra tana dhagaa takka jedha. Harargeen fakkeenya guutuu kutaa 11 Oromooti. Tokko jedhi tokko maalummaa irraa nagaafadhu. Ka qubee afaan Oromoo bocee lafa kaa'e harargeedha takka jedhi. Daqiiqa isinirra ba'a. Karaa saasa dhukaaseetiniin Oromoof garsiise harargee lama jedhi. elamoo qilxuu akkas Sadaffaa ka alaabaa bocee lafa kaa'e harargeedha 4 jedhi. qubee Dhageeffadhu sitti hima.